namaas qabbaneessaa abdiidhaas namaa kennaa Oromoon yeroo murteessaa kanarratti akka murtii qabaattus dhaamsa guddaadha dabarsee kanaala wanni seeneef walafaan deebi'uu EPP dhaatiif hin seenne EPP walafaan deebiteetu nyaachaa jirti alhamdulillah wanni jechaa turrees kana EPP'n akkumaan amma dura gaafaan jee Wallagga keessatti waraanni raayyaa Israan daawwachaa jirtan Israan daawwachaa jirtan Dubbiin dhuftee nulleen olitti kana dubbiin dhuftee nulleen olitti kana asii miti fagoodha biyyi keenya daawwattoota jaalatamoof kabajamoo Yuudhaa kana jeefaman dirqama Abiyyiin kenneeni maaliif isaan jala deemuu didan akka Abiyyiin barbaadutti ummata isaa roorrisu ummata isaa miidhu ummata isaa ajjeesu daawwattoota jaalatamoof kabajamoo bakka jirtan hundattuu oolmaa bultiin badhaadha harka fuunee akkam nagaa fayyaa jirtu tamsaasii kenna akka kallattii ka magaalaa Seenpool irraa isinii darbu kunoo jalqabee jira warri hagamma dhuftan hora bulaa ulfaadha warri biraa akka dhaga'uu barbaadan dhaamsa akka facaasa qoqooda waliin gayaa mata dureen irra dubbachuu deemnu mata dureen jalqaba Amboo mata dureen ittaanu ammoo Aanolee wanni ani haasa'uu deemu harka muraa fi harma muraa waan seenaa dubbachuu deemna ka mataa itti godhannee ittiin seennu waa'ee Amboo haasa'uu deemna jechuudha. daawwattoota jaalatamoof kabajamoo akkuma dhageettan oduu gubbaa har'a magaalaa Amboo keessatti hiriira deeggarsattuu godhame ka paartii Biltsiginnaa hiriiri deeggarsa godham kun ummatii fedhu haa dirqisiifamuuti fedhu fedhiin haa ba'uuti achi gubbaattu taateen taate akka malee hamtuuti bombiitu darbatame bombiin kun nama hedduu madeesse nama hedduu miidhee jira jedha oduun BBC gubbaa dhufa akka inni dubbatamutti kalee ammoo jechuun koomishineriin poolisii magaalaa Burraayyuu koomishinar Solomoon Taaddasaa ejjeefamee jira suniin duratti jechuun ilmi namaa akka boofa mataa keessa eegini dhaanamu magaalaa Wadaayii Harargee bahattu agarra jirra taateen kun cuftinu iyyuu wanni torbaan kan agargaa jirru dubbiin gar dubbii siyaasaa irraa dubbii gara lolaa dubbii siyaasaa irraa dubbii gara ijjeecha dubbii siyaasaa irraa dubbii gara humnaa dubbii siyaasaa irraa dubbii gara humnaa wal dhabamsiisuu fi akkasumas tarkaanfii hin barbaachisne deemaa jiraachuun kun waan akka malee nama yaaddessu jechuudha. Paartiin Oromoo kunini waan gosa kana hundayyuu jecha ani jechuun bakki kanatti paartii tokkollee deeggaruun barbaadu. Ejjannoo paartii odoo hin taane waan Oromummaa kanatti dhagaam dubbachuu barbaada. Wanni Oromummaa kanatti dhagaam kan dubbachuu barbaadu wanni Oromummaa kanatti dhagaam kan dubbachuu barbaadu humnaan wal injifachuun abadan hin dandayamu. Oromoon diini isa baay'eedha. Rakkoo hedduu qabnaa ollaa wajjin illee yeroon kunini yeroo tokkummaa wal bira dhaabbannee qabsoo kana galmaan gayannu qabsoo Oromoo malka ceesifnu malee yeroo walirratti duullu miti duula walirratti godhaa jirru kana duula jechuun paartileen Oromoo humna wal dhabamsiisuuf godhaa jirru kunin duulii kun waan akka malee hamaati nama yaada wal dhabnu wal ijjeesuun dhiiga walii buusuun dhiiga walii dibachuun wanni kun waan akka malee hamtuu tokko waan kana jechuun aadaa kana balaaleffachuu danda'uu qabna. Ijjeecha gos kamiyyuu hogganaan paartii Oromoo kamiyyuu gabbahee balaaleffachuu danda'uu qaba. Waan dideef qabsoon sabboonota Oromoodhaa billeessuu sabboonota Oromoo bakka hundatti ajjeesuudha sabboonota Oromoodhaa hidhuudha. Itti fuftee jirti EPPdhaan PPdhaan OPDO'n sabboonota if keessaa baaftee nafxanyootaa fi gantootaan guutamtee dallaalotaa fi nafxanyoonni akkuma koloneel Gammachuu Ayyaanaadhaa jeetti isaaniin dhaalamuudhaaf haala mijjeeffachaadhaa jiran wanta kana ajaa'ibe taayyeen akkamitti hin beekne taayyeen akkamitti as bahee Burraayyuutti hajjeese shiftaa shaneedhaan jiin kolkoleensaa akkamitti as baatee dhiyyiin dhugaan jirtu warri OPDO'dhaa ifiif sabboonota if keessaa hanqisuudhaaf if ajjeesaadhaa wal ajjeesaadhaa jira kuni itti fufuudha qaba. Haqin godhamu akka malee bu'aan isaa miidhaa malee faayidaa hin qabu. Kunin jechuun Abiyyi hin gargaaru Biltsiginnaa hin gargaaru nam takkallee hin gargaaru yeroo fi na gargaaraa jedhee yaaduu danda'a warri waan kan godhu humna wal dhabamsiisuu deemuun badii malee waan biraa hin dhalu. Yoo paartiin Oromoo humna wal dhabamsiisaa jennee yaadnu yookaan duula irratti goonu alagaan jidduu kan keessa bu'aa buufachuu dandayaa jira.
Torbaan kayyoo san agartan taate miidiyaa hawaasummaa adda addaa yoo ilaaltan tokko mirgi taa'ee tokko bita taa'ee paartiilee Oromoo chi walitti duchisa saree dhayi tsinfeenyaa ummita akkas godhi maali akkas godhi kaalleen federaalistii fi jedhee paartii kan duub ta'e akka Jawaar deeggaruu fakkaatee walitti buusuu fi wal nyaachisuu fi qophaawaa jiran kun maali paartiin Oromoo wal nyaattu warraa fi diggisiillee malsiidha. Warraa fi jechuun fuuloo warri keessanii hulluuqee bahee aangoo kan harka Oromoo fudhachuu. Deeggarsa biyya alaa ka Isayyaasa taatu kan Nafxanyaa ka biyyi yaammachaa jiru daboo wal baannachuun sirrii miti. Abbootiin gadaa Oromoo bakkee kan keessatti paartiin Oromoo cuftinuyyuu waliin dhaabbachuu danda'u qabu. Daboo walii yaammatanii daboo alagaa yaammatanii irratti duuluun waan akka malee hamaatidha. Isayyaas siyaasa Oromiyaa siyaasa Itoophiyaa keessatti laaqachuun kun waan akka malee hamaatidha. Paartiin Oromoolee maqaa federaalistiitiin karaa Tigraay kalaa Maqalee deemu waan akka malee hamaatidha. Paartiin Oromoo anfilannoo kan gubbaatti waan yaadan irratti wal dhabdu garii irratti walii galtee gurmuu tokko taatee waliin dhaabbatti malee wal balleessuu deemaa jiraachuun kun akka malee hamaadha. Wal balleessaa deemaa jiraachuun kun dhumii isaa biltsiginnaaf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa kafaa'uuf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa abaa'uuf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa pabaa'uuf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa Itoophiyaaf gaarii hin ta'u. Itoophiyaa diiguu deemuttu jira. Pabaa'oo, kafaa'oo, abaa'oo cuftunu waliin kafaa'oo taha waliin dhaabadha yeroon kun yeroo akka malee hamaati. Yeroon kun yeroo qormaati hedduun akka dhaabatti mataan isin eegatu ummata Oromootiif qabsoo sab kanaa qabsoo Itoophiyaa qabsoo gaafa Oromoo gaafa Afrikaa Oromoo eeggatu. Jaalannus jibbines ba'aani gurmuu Oromoo gubbaatti kufee jira. Ka Itoophiyaallee biyya Oromiyaallee ceesisu waliin dhaabbachuu yeroon ammaa kan walirratti ilaaluu hin qaban. Yoo danda'ame mootummaan kun abaa'oo humnaan balleessuu barbaada. Kafaa'ollee balleessuu barbaada. Pabaa'ollee balleessuu barbaada. Isin ammoo qofa hin badinaa waliin dhaabadha yeroon kun yeroo waliin dhaabbatan. Yeroon kun waraanii gos kamiyyuu Oromiyaa keessatti hin barbaachisu. Waliin dhaabbadha command postiin Jimma command postiin Wallagga akka inni ka'u command postiin Gujii Boorana akka inni ka'u Oromiyaa keessatti tasgabbiin akka inni jiraatu filannoo kanaan duratti goosuu danda'u qabdan. Wanni ammitti jirru kun waan akka malee hamaan dhiiroo waan kan argaa jiru waan gaddeemaa jira. Oromoo wal mo'achuu fi wal dhabamsiisuu carraaquu waan akka malee hamaa takkaadha. Qabsoon Oromoo kanu sakaalee hagarra jechuun Oromoo duratti deemuudhaaf tokkummaa dhabuu kenna. Tokkummaa kanu dhowwu ammoo karoora diinati gandaan gargari nu qoodanii amantiin gargari nu qoodanii naannoon gargari nu qoodanii loqodaan gargari nu qoodan. Har'i jechuun biltsiginnaalleen warra falmitoota Oromoo mo'achuu fi jechuun Oromiyaa gandaan qoqoodaa jira. Jimma Oromiyaa biraa irra alagoomsee addatti baasee Jimma itti fayyadamuu barbaada. Jimma irra finnee Oromoo irra addatti baasnee warra Shawaa itti fayyadamnaa jedhanii har'i warri garii qabrii goobanaa barbaadutu jirraa jedhanii waan goobanaatiin Oromoo diiguu barbaadan. Kun waan akka malee hamtuu tokko jechuudha. Boqonna qabsoon Oromoo keessa bahee bahee darbetti duubatti nu deebisanii har'i gandaa walittu kaanee har'i jechuun gariin ilma abaluu ilma goobanaa ilmi maalii jedhu. Warri jaalala takkallee biltsiginnaan goobanaa hin qabdu. Odoo sila jaalala goobanaa qabaatte taate Minilikii miti goobanaa siida dhaabdi turte. Siida hin dhaabneef argitanii jirtani. Minilikii siida dhaaban garuu Oromoo walitti buusuu fi karaa gandaatiin karaa naannootiin Oromoo wal nyaachisuu fedhan. Yaa Oromoo wanni kun isinii haa galuuti. Namni kalee ijjeefame gaachana sabaati goota Oromooti malee goota Salaalee qofaa miti. Commander Solomon Taddasee goota Oromooti akkasittu beekamuu qaba. Gaaf inni jiru jechuun goota Oromoo jennee gaaf inni du'e gandatti galchine gandi tokkina haaloo yookaan gadoo qabate gandi biraarraa akka inni hijaa yookaan ammoo haaloo baafatu godhuun waan hamtuudha qabsoo Oromootiif hin taatu. Waan akkasii irra guddachuu danda'uu qabna. Biltsiginnaa waan akkasii ofirra dhaabuu qaba. Yaa Abiy namni gurri qaba seenaa qaba. Biltsiginnaa wajjin taanee Izeema wajjin taanee sabboontota Oromoo gubbaattu karaa boordii filannootiin karaa miidiyaatiin karaa deeggarsa addunyaa qabuutiin Isayyaas wajjin warri ilaalchi durii waliin qabuun taanee mo'annee aangoo gubbaa turraa jechuu dandeenya. Garuu aangoo kan gubbaa hagam turuu danda'an ummatu fi ummata keessaa bahan mo'achuudhaan yookaan mo'achiisuudhaan
qabsoo sabuu fi gubbaatti shiraa godhuudhaan kun waan akka malee hamaati. Kun waan akka malee hamaati. Warri kun borsiif hin ta'u siif hin ta'u. Kasii ta'u Lammaa Magarsaati. Kasii ta'u Jawaar Mohammad. Kasii ta'u Baqqalaa Garbaati. Kasii ta'u obboleeyyanum kan kee ka Oromoo kaatiin jaalan. Warrum kan kee ka Jimmaa kaati balfitu. Warrumati keessa dhalatte kaatiin jechuun lagattu. Kaati tuffattu. Itoophiyaan kalee faarsaa oolle sani kalee jechuun gaallaa jedhanii akka isaan bakka atin hayyamteefitti masqal iskweerii keessatti Oromoo arrabsaa oolan. Gaalla arrabsaa oolan. Gaalla jijjiirama kan fidee fi galata ooleef gaallan akkas tahee gaalla akkasitti jibba Jawaarii qaban, jibba Abiyyii qaban, jibba Oromoo qaban, jibba Oromummaa qaban, Oromoo jibbiinsa fi sodaan qabam cuftinuyyuu kalee jechuun masqal iskweerii warra guzoo wede fiqir jedhe ammoo jechuun warra nam ijjeese faarsaa bahe irra arginee jira. Wanni itti deemaa jira waan gos kanattuu jira. Kanaaf waan kana jechuun waliin dhaabbachuu yeroo qabnu kana tokko nam malattee harri Jawaar dhabamsiisin jedhanii kafaa'uu dhabamsiisin jedhanii borii si dhabamsiisuu deemanii jibbiinsi kana sillee hin qaban. Ati warri birattu jaalatamuuf yeroo hagamu waakkattee kakattee maal jettee naa beeka dhiiroo waan kunoo asaamminoo xiggee hin ijjeesne an kan godhe si hin jaalatan warri. Kanaaf seenan nama jechuun seenan nama duuba jiraata maqa godhadhi Oromoollee maqaa hin balleessini jijjiirame kun yoo gufatellee Oromoollee maqaattu badu deema sillee maqaattu badu deema jechuudha. Kana wanni an siidhaamu. Kabira jechuun duula Oromoo gubbaatti banaa jiran argitanii jirtan. Waan kalee masqal iskweerittu godhama argitanii jira. Addabaabaayii masqalatti jechuun akka Oromoo filannoo izeemati. Filannoo izeemaa naa filadhaaf guzoo wada fiqirii wama rakkoo miti. Oromoo achitti arrabsuun, Hacaaluu arrabsuun, nu arrabsuun hagamtok akka tuffatamne handhuraa Finfinnee keessatti wanni gartu nu fiqirii ashanni faalli jedhe wada fiqir maali Abiyyiilleen jedhe innilleen jedhe garuu fiqirii warra sun jalatti jibbiinsi kennattu jira. Fiqirii warra yeroo hunda jibbiinsi Oromootiin ibsama. Fiqirii warra yeroo hunda tuffii Oromootiin ibsama. Fiqirii warra mo'atamuu Oromootiin ibsama. Minilik faarsuudhaan harmaamuraa busheessuudhaan waan hedduutu ibsama. Seenaa manbarumsaa keessatti seenaa yuunivarsiitii keessatti Itoophiyaa haarawaa dhaabnaa jedhee Abiyyi jechuun dhiyoo kana waadaa seenee jira. Barumsa bifa haarawaatiin jalqabnaa jedhee Abiyyi dubbatee jira. Afaan Amaaraa 11ffaa jala baratamuu qabaa jedhee ministeerii barnoota Abiyyi hojiirra oolchee jira. Barnoonni seenalleen bifa haarawaan jechuun ijaaramaa bifa haarawaan deebisee gurmaawaa jedhamee hojiin sun hojjetamee jira. Barnoota sun keessatti seenan harmamuraatii fi harkamuraa aanolee akka hin baratamne godhamee jira. Seenan sun duriidhaa jedhame miidiyaa Itoophiyaa gubbaatti isin argitan kaleeffar aanoleen sheekkoodha. Duriidha. Teretidha. Kanaafuu hin baratamuu jedhame keessa bahee jira. Wanni kun jechuun harrirraa hin dhufne. Wanni kun dhaawataadhaan waan dhufe jechuun jijjiirama waggaa tokko kan keessatti. Jijjiirama waggaa tokko keessatti wanni kun waan dhufe waan isan agartan. Abiy Ahmed gaafa dubbatu seenaa Itoophiyaa keessatti sheekkoo fi seenaa addaan baasuu qabna. Seenaa sheekkoo yookaan ammoo durii moototaatii fi durii sabboonummaan sabaa fide addaan baasne seenaa Itoophiyaa ka dhugaa barannaa jedhee viidiyoo inni dubbate Jawaar Mohammad irra sheer godhee jira. Amboo gubbaatti Addisuu Araggaa aanolee Tasfaayee Gabre'aabittu kalaqee jedhee ture. Tasfaayee Gabre'aab maallaqni kennamee fi Oromoof Amaaraa wal nyaachisuu fi seenaa aanolee uumee jedhee dubbatee ture. Pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisalleen Amboo gubbaatti wal nyaachisuu fi aanoleen seenaa kijibaa jedhee dubbatee jira. Seenaan kijibaa warri jedhe sunini barumsa keessa akka inni haqamuu godhamee jira. Barumsi keessa seenaan aanolee haqamee garuu seenaan nama harmamuraa fi harkamuraa raawwatee Minilik seenaa bir darbee siidaan dhaabbatee jira. Nam ilmi abbaa gadaa isan jettanii faarsitan Abiy Ahmediitin. Ani gaabbuu waan tokko hin qabu ittiin sheenahu waan godhe irra hin saalfadhu
Minilik siidaa miti faaruu kan caaluttu isaa malaa jedhee abiyyi dhiyoo kan dubbate Dubaayitti. Hin saalfadhu waan godhe takkallee ittiin qaana'uu jedhe. Garuu takka ittiin qaana'u ka jedhe inni dubbate kana Minilik bulguu Minilik nama nyaata siidaan dhaabateef seenan jechuun yaadannoo wareegama calii calanqoo ka'aanulee akka inni diigamuuf yaadattu jira. Sirni barnootaa keessa har'a akka inni hafu murtaa'ee jira. Sheekkoodha jedhamee jira. Duriidha jedhamee jira. Wanni kun maddi isaa gari inni dhufeef argitanii jirtan. Gari inni dhufeef argitanii jirtan. Karaa amantii ta'uuti karaa siyaasatiin warri farra Oromoo ta'e wal arge jechuun siyaasaa oofaa jira. Warri farra Oromoo ta'e wal arge siyaasaa oofaa jira. Majliisii Islaamaa ka kanaan dura diigame ka wayyaanee deebisee dhaabee jira biyya. Dubaayii keessatti dhiyoo kana Islaamii eegiyaan dhufeen duubatti waliin salaatuu jalqabee jedhe majliisa haarawaa dhaabee jira. Salafiif sunni waliin salaachisuun